Sadaasa 18 bara 2023 Ashamaar Kafuune akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota Horni Miidiyaa. Horni Miidiyaa irratti oduu torbanii kan isinitti himu Allalisaa Dhaabaati. Hangafoota dursuun oduu isinitti hima. Waldaan Hakiimota Oromiyaa Lixa Oromiyaatti lakkoofsi namoota weerara dhibee busaatiin du'anii kan gabaafamee olii jedhame. Godina Horroo Guduruu Wallaggaatti jiraattonni aanaa Amuruu humnoota finxaalayyiin buqqaafaman nageenya haarawaa barbaannaa jedhani. Godina Harargee Lixaatti aanaalee mi'eessoo fi dobbaatti namoota hedduu qabata waraana bilisummaa waliin hariiroo qabdu jedhuun namoota hidhaa jiraachuunis himame. Humnoota finxaalayyii faannoo naannawaa daangaatti haleellaa raawwataa jiran ofirraa ittisuufis uummanni ijaaramuu qaba jedhanii aangoonni mootummaa aantummaa uummataa qabani. Godina Shawaa Kaabaa aanota Dagam keessatti qabata waboo waliin hariiroo qabdu jedhuunis gandoota hedduu keessatti waraanni mootummaa uummata goolaa jiraachuu maddeen himani. Oduu biyya alaatiin Chaayinaa fi Ameerikaan odeeffannoo waraana wal jijjiiruu adda kutanii turan itti fufuuf walii galanii. Dhaabbanni fayyaa addunyaa Gaazaatti dhukkubbiin hanga tilmaamame caalaa tatamsa'aa jiraachuunis himame. Kunneen hangafoota oduu biyya keessaaf biyya alaa turanii amma babal'ina oduuttan sin dabarsa. Waldaan Hakiimota Oromiyaa Lixa Oromiyaatti lakkoofsi namoota weerara dhibee busaatiin du'anii kan gabaafame olii jedhame. Waldaan Hakiimota Oromiyaa hawaasa Lixa Oromiyaatti weerara dhibee busaan hamaa fi miidhamaa jiruuf tajaajilli eegumsa fayyaa hatattamaa kennuufis gareen ogeeyyii fayyaa gargaarsa gaafachaa jiraachuunis himame. Dabalata oduu kanaa kan isinitti himtu Ayyaantu Taayyeeti. Waldaan Hakiimota Oromiyaa Lixa Oromiyaatti lakkoofsi namoota weerara dhibee busaatiin du'an kan gabaafamaa jirurra baay'ee olaanaadha jedhe. Waldaan Hakiimota Oromiyaa hawaasa Lixa Oromiyaatti weerara busaa hamaan miidhamaa jiruuf tajaajilli eegumsa fayyaa hatattamaa kennuuf gareen ogeeyyii fayyaa garas ergeera. Waldichi haalli godinaalee Wallagga Lixaa fi Qellem Wallaggaa keessa jiru waan gabaafamaa jirurra baay'ee hammaataa ta'us ibseera. Waldaan Hakiimota Oromiyaa akka gabaasa waajjiraalee fayyaa godina Wallagga Lixaa fi Qellem Wallaggaa irraa argame waabeffachuun jedhutti ji'oota 3 darban qofa keessatti godinaalee Wallagga Lixaa namoonni dhibee busaan qabamuu isaanii mirkanaa'e 100 fi 56,600 yoo ta'u, godinaalee Qellem Wallaggaa keessatti namni 92,000 fi 400 siqan dhibee busaatiin qabamuu ibsee jira. Godinaaleen lamaan kunneen naannichatti dhukkuba busaa mirkanaa'e keessaa dhibbantaan 60 ol qabatu. Dhaabbileen fayyaa guutummaatti miidhaman yookaan tajaajila addaan baasuu fi wallaansa hin kennine aanaalee baay'ee keessaa argaman ilaalcha keessa Waldaan Hakiimota Oromiyaa lakkoofsaan gabaafamee tatamsa'ina dhugaa weerara kana hin agarsiisnee fi rakkoo booda godinaalee kanneen keessatti mul'atan akka hammeessu ni amannaa jedhe. Gabaasni afaaniin hawaasa irraa argamu duuti namoota olaanaa ta'uu isaa kan mul'isudha jedhe Waldaan Hakiimota Oromiyaa. Waldaan Hakiimota Oromiyaa dhukkubsattoonni wallaansa malee gara manaatti akka deebi'an taasifamaa jiru jechuun rakkoo nageenyaa fi geejjiba godinaalee Wallagga keessa jiru haala jiru akka hammeessu ibsee jira. Gareen deebii hatattamaa Waldaan Hakiimota Oromiyaa qoricha farra busaa fi meeshaalee yaala biroo deeggarsa maallaqaa daayispooraa fi miseensota isaa dabalatee qooda fudhattoonni adda addaatti bitamanii qabatee godina Wallagga Lixaa aanaa Beegiif ganda Gunfii Koboroo akkasumas Qellem Wallaggaa aanaa Hawwaa Galaan gandoota Gabaa Roobii fi Machaaraa dhaquu ibsee jira. Waldaan Hakiimota Oromiyaa rakkoo dhibee busaa Wallagga Lixaa fi Qellem Wallaggaa keessa jiru furuuf ciminaan hojjetaa jiraachuu ibsee jira. Godina Horroo Guduruu Wallaggaatti jiraattonni aanaa Amuruu humnoota finxaalayyiin buqqaafaman nageenya haarawaa barbaannaa jedhani. Mootummaan utuu nageenya haarawaan hin mirkaneessin akka waan nageenyi jiru fakkeessaa jiraachuunis komatu. Tibbana godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Amuruu ganda Dagamitti humnoota finxaalayyii fi uummata Oromoo gidduuttis araarri buufameera jechuunis kominikeeshiniin aanaa Amuruu gabaasee ture. Dabalata qabna. Godina Horroo Guduruu Wallaggaatti jiraattonni aanaa Amuruu humnoota finxaalayyiin buqqaafamuu nageenya haarawaa barbaannaa jedhani. Mootummaan utuu nageenya haarawaan hin mirkaneessin akka waan nageenyi jiru fakkeessaa jiraachuus komatu. Tibbana godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Amuruu ganda Dagamitti humnoota finxaalayyiin uummata Oromoo gidduuttis araarri buufameera jechuun kominikeeshiniin aanaa Amuruu gabaasee ture. Yeroodhuma mariin araaraa jedhamu kanattis immoo uummanni Oromoo Gojjam Lixaa aanaa Buree gandoota Soontomaa fi Coboo irrattis buqqa'ee aanaa Amuruu keessaa kumootaan lakkaa'amanii qubatanii jiru. Namoonni haala suukaneessaan ajjeefaman immoo 23 ol akka ta'an jiraattonni himanii jiru. Dhimma araara naannichatti godhameen caasaa mootummaa aanichaa jedhe ilaalchisee jiraattonni yoo dubbisnu araarri kun kan nagaa haarawaa fiduu akka hin dandeenyes himatu. Uummanni buqqa'ee qe'ee isaatti osoo hin deebi'inii fi wabiin nageenya amansiisaa osoo hin jiraatinis araara jedhamuun fakkeessaa fi hiyaasadhas jedhu jiraattonni. Yeroo humnoonni mootummaa araara buufneerra jedhanii kanattis uummanni qe'ee isaa irraa buqqaafamaa qabeenya isaa saamamaa fi ajjeefamaa jiraachuus jiraattonni himatu. Erga waggaa
tokko akkas naannichatti maqaan araara jedhamu kun marsaa sadaffaaf taasifamaa jiraachuu jiraattonni simanii garuu araarri bu'ee hin jiru ergasiis uummanni hedduun buqqa'eera ajjeefamaa jiraas jedhu jiraattonni. Humnoonni kun guyyuma guyyaan karaa adda addaa akkaataa adda addaattis haleellaa fi saamicha raawwachaa jiraachuu itti fufaniis jiru. Dhimma kana ilaalchisuunis uummanni gaaffiiwwan adda addaa gaafatus akka gaaffii hin kaasneefis callisuu qabnutti nutti himuu jedhani jiraattonni. Adeemsa kanaan immoo dabballoonni mootummaa holola siyaasa uummata gatii guddaa kaffalchiisuun hojjechaa jiru jedhani. Uummatichaaf nageenya haarawaan kan fidu tokkoo fi tokko qeessaatti deebi'uun ijaaramee of eeguu qabas jedhu jiraattonni. Godina Harargee Lixaatti aanaalee Mi'eessoo fi Dobbaattis namoota hedduu qabata waraana bilisummaa waliin hariiroo qabdu jechuunis uummata hidhaa jiraachuunis maddeen himani. Aanaa Mi'eessoo fi magaalaa Asaboo keessattis ilmaan keessanitti waraana bilisummaa Oromoo waliin bosona jira jechuunis maatii guutuu hidhanii jiraachuus maddeen himanii jiru. Dabalatoo oduu kana kan isinitti himtu Ayyaantu Taayyeeti. Godina Harargee Lixaa aanaalee Mi'eessoo fi Dobbaatti namooti hedduu qabata waraana bilisummaa Oromoo waliin hariiroo qabduutti hidhuu itti fufee jiraachuu maddeen himan. Aanaa Mi'eessoo magaalaa Asaboo keessatti ilmaan keessantu waraana bilisummaa Oromoo waliin bosona jira jechuu maatii guutuu hidhuu maddeen keenya nuuf himanii jiru. Akkasumas aanaa Dobbaatti dubartoota hedduu seelii woobooti jechuun hidhaa jiraachuu odeeffannee jirra. Jiraataan aanaa Mi'eessoo Jamaal biroo haadha warraa isaanii waliin bara 2022 ilmaan keessantu bosona jira jechuun waraana mootummaa hidhee ji'oota baay'eef dararaa ture. Ammas obbo Jamaal birootii fi haadha warraa isaanii adde Makkaamee Sadaasa 12 bara 2023 galgala daa'imman waliin qabanii waajjira poolisii magaalaa Asabootti hidhanii jiraachuu maddeen keenya nuuf himanii jiru. Haaluma wal fakkaatuun aanaa Dobbaattis uummata nagaa hidhata wooboo waliin qabdu jechuun mana hidhaatti guuraa jiraachuun himanii jiru. Namoonni aanaa Dobbaatti hariiroo wooboo waliin qabdu jedhamanii hidhaman Aashaa Aamzaa, Aliimaa Aliyyii, Aashaa Adam, Saaroo Abdallaa, Faayimaa Ibraahimii fi Aniifaa Hasan jedhamu. Waqtii mariin araaraa mootummaa Itoophiyaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti adeemsifamaa jiru kanatti gochi akkanaa sirrii miti jedhu jiraattonni. Mootummaan gam tokkoon marii araaraa jecha waraana uummatatti bobbaasuun sirrii akka hin taanes himanii jiru. Humnoota finxaaleeyyii faannoo naannawa daangaatti haleellaa raawwataa jiran ofirraa ittisuufis uummanni ijaaramuu qaba jedhanii aangawoonni mootummaa aantummaa uummataa qabani. Deeggarsi har'a taasifamu lubbuu baraaruuf barbaachisu ta'us waan ijoo fi barbaachisan uummanni qeessaa irratti akka of eeguufis uummanni ijaaramuu qaba jedhani. Dabalata qabna. Humnoonni finxaaleeyyii faannoo naannawa daangaatti haleellaa raawwataa jiran ofirraa ittisuufis uummanni ijaaramuu qaba jedhan jiraattonnii fi aangawoonni mootummaa aantummaa uummataa qabani. Deeggarsi har'a taasifamu lubbuu baraaruuf barbaachisaa ta'us waan ijoo fi barbaachisaan uummanni qeessaa irratti akka of eegu ijaaramuu qaba jedhani. Mootummaan nageenya uummataa akka eeguufis irra deddeebiin qaamota olaanoo godinaa hanga Oromiyaa jiran gaafatanis hanga ammaatti furmaanni argame hin jiru jedhani. Furmaanni tokkichi jiru uummatichi ofiisaa ijaaramee akka of tiksu taasisuudha jedhu aangawoonni maqaan isaanii akka eeramu hin feene yaada kennan. Guyyaa kaleessa aangawoonni mootummaa aanaa fi godina irraa dhufanii uummata Gojjam Lixaa aanaa Buree gandoota Soontamaa fi Coobaa irraa buqqaafaman agamsa qubatanii waliin marii taasisuun himu. Marii kanaan guyyoota muraasa keessattis qe'ee isaaniitti isin deebifna jechuunis waan hin fakkaanneef hin dandeenye uummataaf waadaa seenanii jedhu jiraattonni. Uummata naannoo biraa keessaa buqqaafame deebisuu miti uummata magaalaa Gamsaa jala gandoota 12 keessaa buqqaafaman iyyuu deebisuu akka hin dandeenyes himani. Kanaan dura magaalaa Gamsaa fi naannawaa isheetti dargaggoonni ijaaramanii turuun himan jiraattonni sababa gama mootummaan deeggarsa dhabuun hojii qabatamaa osoo hin galiin dhiisanii jiru jedhame. Uummanni qe'ee isaatti deebi'uu qofaas osoo hin taane ijaaramee qe'ee isaa fi nageenya isaa akka eeggatu gochuun barbaachisaadha jedhan jiraattonnii fi aangawoonni mootummaa kuni. Nageenyaa fi furmaata haarawaa kan bu'uureffachuu danda'u humni jabaan harka uummataa jira jedhaniiru. Mootummaan nageenya uummataa eeguufis hin dandeenye jechuunis uummatichi akka of eeguuf carraa kennuu fi deeggarsa barbaachisu taasisuu qabna jedhani. Godina Shawaa Kaabaa aanaa Dagamitti qabata wooboo waliin hariiroo qabdu jechuunis gandoota hedduu keessattis waraanni mootummaa uummata goolaa jiraachuu maddeen himani. Aanaa Dagam ganda Yaayyaa Haroottis tiksee loon eegaa jiru ajjeefamuu fi manneen 3 humnoota mootummaan gubataa jiraachuu jiraattonni himanii turani. Bal'ina oduu kan isinitti himtu Ayyaantu Taayyeeti. Godina Shawaa Kaabaa aanaa Dagamitti qabata wooboo waliin hariiroo qabduutti gandoota hedduu keessatti waraanni mootummaa uummata goolaa jiraachuu maddeen himan. Aanaa Dagam ganda Yaayyaa Harootti tiksee loonii eegaa jiru ajjeefamuu fi manneen 3 humnoota mootummaatiin gubamuu jiraattonni dubbataniiru. Ganda Lalisaa Aldiroo keessatti ammoo midhaan tuulamee jiru gubuu jiraattonni himatu.
Yeroo mariin araaraa geggeeffamaa jiru kanatti waraanni mootummaa lubbuu namaa baasuu fi qabeenya uummataa mancaasuu itti fufee jedhu jiraattonni. Aanaa Dagamitti uummata nagaa fi qabeenya isaanii meeshaa gurguddaa itti dhukaasanii barbadeessaa akka jiran himu. Haaluma wal fakkaatuun gandoonni aanaa Idibuu Aboottee hanga halkan kaleessaa aleellaa humnoota mootummaa jala jiraachuu jiraattonni ibsan. Guyyaa kaleessaa erga lafti baree kaasanii dhukaasni meeshaa gurguddaa akka moortaraatii hanga halkanii dhukaa akka ture maddeen himu. Kana malees gandoota Migira, Alamganaa, Siree, Moroosee, Calanqoo fi kanneen birootti qabeenyi uummataa humnoota mootummaatiin mancaafamaa jiraachuu jiraattonni himatu. Aanaa Yaayyaa Guulalleettis waraanni mootummaa uummata nagaa hiriirsaa akka jiru ibsameera. Mootummaan marii araaraa geggeessaa gar tokkoon lubbuu namaa dabarsaa fi qabeenya barbadeessuun sirrii akka hin taane jiraattonni dubbatu. Dhaabbanni fayyaa addunyaa Gaazaatti dhukkubbiin hanga tilmaamame caalaa tamsa'aa jira jedhame. Dhaabbanni fayyaa addunyaa Gaazaatti namoonni dahoo keessattis walitti qabamanii waan jiraniifis dhukkubni hanga yaadame caalaa tamsa'aa jira jedhame. Dabalata oduu kana kan isinitti himtu Ayyaantuu Taayyeeti. Dhaabbanni fayyaa addunyaa Gaazaatti dhukkubni hanga tilmaamame caalaa tamsa'aa jira jedhe. Dhaabbanni fayyaa addunyaa Gaazaatti namoonni dahoo keessatti walitti qabamanii waan jiraniif dhukkubni hanga yaadame caalaa tamsa'aa jira jedhe. Yeroo qorraa waan dhufaa jiruufis weerarri jiraachuu danda'a jechuun akeekkachiise. Amma yoonaa namoonni 70,000 ol dhukkuboota sirna argansuun yoo qabaman 44,000 ammoo garaa kaasaatiin qabamanii jiru. West Baankii fi Gaazaatti bakka bu'aan dhaabbata fayyaa addunyaa Richard Ripperpenkoon yeroo bonni seenuu dhukkubni akka malee tamsa'a sodaa jedhu qabnaa jira. Gaazaa keessatti meeshaaleen ittiin bishaan irraa shaboo ittiin calalan hanqina boba'aa irraa kan ka'e waan hin hojjenneef namoonni bishaan faalamaa dhugaa jiru. Kun ammoo garaan kaasaan akka qabaman gochaa jira. Kana malees hojiin Gaazaatti balfa walitti qabanii gatuu waan dhaabbateef ilbiisonni dhukkuba baatan haala mijataa argataniiru. Oduu biyya alaattiin sin dabarsa. Chaayinaa fi Ameerikaan odeeffannoo waraana wal jijjiiruu adda kutanii turan itti fufuuf walii galanii jedhame. Ameerikaa fi Chaayinaa muddama jidduu isaanii qabbaneessuufis jecha odeeffannoo waraana wal jijjiiruu adda citee ture deebisanii eegaluufis walii galtee gahuu isaanii pirezidaantiin Ameerikaa Joo Baayiden ibsanii jiru. Dabalata oduu kanaa kan isinitti himtu Ayyaantuu Taayyeeti. Pirezidaantiin Joo Baayiden gita isaanii Chaayinaa Shii Jinping waliin roobii kaleessaa Kaalifoorniyaatti wal arganii marii taasisaniiru. Marii kana boodas Baayiden walitti dhufeenya ifaaf kallattii ta'etti deebineerra jechuun dubbatan. Dureewwan biyyoota lamaanii kallattii wal arganii erga mari'atanii waggaa tokko ol ta'eera. Baayiden dabalatee dureewwan lamaan kunneenis sarara ittiin kallattii wal arganis qabaachuun waliigaluu isaanii ibsan. Dureewwan lamaan erga haasaa taasisanii booda pirezidaantiin Baayiden ibsa kennaniin odeeffannoo wal jijjiiruu dhabuun rakkoo uumuu danda'a ture jedhan. Amma garuu pirezidaantonni lamaan bilbila waliif bilbiluun kallattii fi saffisaan waliin mari'achuu danda'u jedhan itti dabaluun. Yeroo sanatti afyaa'ii mana maree Ameerikaa kan turan Naansi Pelosi yeroo odola ofiin of bulchitu Taayiwaan daawwachuuf turteetti Chaayinaa wal jijjiirraa odeeffannoo waraana Ameerikaa waliin qabdu kan adda kute. Baayiden dhimmoonni irratti waliin hin galamne hedduun ammallee jiraatanillee pirezidaantiin Shiin garuu nama kallattii yookiin qajeelaa turanii jedhan. Baayiden marii isaaniitiin dhimmoonni irra caalaan bu'aa qabeessaa fi kan ijaaraa turan erga jedhanii booda pirezidaantiin Shii ammoo akka abbaa irree ta'etti akka ilaalan ibsan. Joo Baayiden gaaffii gaazexeessota irraa dhiyaateef deebii wayita kennanitti biyya nurraa adda ta'e hoogganuu isaaniitti akka abbaa irreetti akka isaan lakkaan dubbatan. Pirezidaantichi deebii akkasii yoo kennan kun kan jalqaba isaa miti. Baatii waxabajjii darbee yaada wal fakkaatu waa'ee Shii irratti kennuu aangawoota Chaayinaa dheekkamsiisee ture. Haasaan isaas kan bu'aa hin qabnee fi kan itti gaafatamummaa hanqatudha jechuun qeeqanii ture. Biyyoonni lamaan odeeffannoo waraanaa wal jijjiiruuf waliigaluun alattis yeroo dhiyootti asitti dhimmoota madda muddamaa ta'an kan biraarratti waliigalteerra ga'aniiru. Egaa kabajamtoota daawwattoota Horni Miidiyaa oduun torbaniif qabanne kan hanga ammaatti daawwataa turtan ture. Oduu kan isinitti himaa ture Allalisaa Dhaabaati akkasumas ogeessi kaameraa koo Abdullahi Guyyoo ture. Torban babal'ina oduu biroon hanga walitti deebinutti qophiilee Horni Miidiyaa waliin turtii gaarii qabaadhaa.